baras Na'amaan kan jedhamu tokko abbaa duula mootii Sooriyaa ture. Sababii Waaqayyo karaa isaa Sooriyaadhaaf mo'icha kenneef inni gooftaa isaa duratti nama guddaa ulfina qabeessaa fi loltuu jabaa ture. Garuu dhukkuba lamxii qaba ture. Kutanni loltoota Sooriyaa biyya Israa'el rukutanii yeroo saamanitti xomborree xinnoo tokko booji'anii turan. Xomborrittiinis haadha manaa Na'amaaniif hin kennamte. Gaaf tokko xomborrittiin giiftii isheetiin gooftaan koo gara raajii isa Samaariyaa jiru utuu dhaqxee raajichi dhukkuba lamxii isaatii isa hin fayyisaa jette. Yommus Na'amaan ol lixee wanta xomborreen biyya Israa'el jette gooftaa isaa mootichatti ni hime. Mootiin Sooriyaa, ani mootii Israa'eliif caaffata nan erga, ati immoo ka'ii dhaqii jedheen. Yommus Na'amaan meetii akka kiiloogiraama 340 miijanu, warqii akka kiiloogiraama 70 miijanuu fi uffata mana guutuu 10 harkatti qabatee in adeeme. Caaffanni inni gara mootii Israa'elitti fides, kunoo ani hojjetaa koo Na'amaaniin dhukkuba lamxii isaatti akka isa fayyiftuuf caaffata kana itti kennee gara keetti ergeera kan jedhu ture. Mootiin Israa'el caaffaticha yeroo dubbise aaree uffata isaa tarsaase. Ani Waaqayyoodha moo ani ajjeesuu, ani deebisee jiraachisuu nan danda'a ree? Namichi kun maaliif akkan isa fayyisu nama dhukkuba lamxii qabu anatti ergaa, akka inni dubbii anarra barbaadu argitu jedha. Mootiin Israa'el aaree uffata isaa akka tarsaase Elsaa'i namni Waaqayyoo yommuu dhagaye, maaliif aartee uffata kee tarsaaftee? Israa'el keessa raajiin akka jiru akka inni barutti namicha gara kootti ergi jedhee itti hin dhaame jedha. Waaqayyo abbaa keenya, guddinni kee, jabinni kee, gargaarsi keetii fi aaboon kee hundaa olitti guddaadha. Ati Waaqa jabaa, ati Waaqa hundumaan olii, ati Waaqa hidhaa namaa hiiku, Waaqa gaaffii namaa deebisu, Waaqa cufaa namaa banu, Waaqa jireenya namaa gaariitti hojjetu akka taate sin beeka. Ati dubbannaan gaarri rom'a, ati dubbannaan galaanatu hoomachaa, ati dubbannaan gaaratu gadi jedha, sulullantu ol kaafama. Ati dubbannaan haala mijuu hin taanetu mijata, wantoota wal hin qixxaatiintu wal qixxaata, kallattiitu daandii sirrii argata. Deemuudhaaf namaa mijata, hojjechuuf namaa mijata, dubbachuudhaaf namaa mijata. Haleluuyaa. Tajaajiluudhaaf namaa mijata, barachuudhaaf namaa mijata, wanna kamiyyuu gochuudhaaf namaa mijata. Ati dubbannaan, ati gidduu gallaan, ati achitti of arginaan, ati iddoo sanatti argamnaan hiika qaba iddoon sun. Maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin gidduu keenyatti mul'achuun, sagalee kee gidduu keenyatti erguun, dubbii kee gidduu keenyatti erguun, hafuura keetii isa jabaa sanaan nu jajjabeessuun, yaada keessa guutuu, yaada keessa fayyaales, yaada keessa jireenya namaa hojjetu sana nu gumaachuun fedhaaf jaalala kee yaadu. Dubbiin kee akkuma dubbatu iddoo hafuurri Waaqayyoo jiru birmadummaatu jira jedha. Hafuuratti birmadummaa nama baasta, foolitti birmadummaa nama baasta, yaadatti birmadummaa nama baasta, jireenya hafuuraatti birmadummaa nama baasta, addunyaa kana birmadummaa baasta. Siin ala argamuu keetiin ala hiikti hin jiru, argamuu keetiin ala falli hin jiru, argamuu keetiin ala nagaan hin jiru, argamuu keetiin ala boqonnaan hin jiru, argamuu keetiin ala aara galfiin hin jiru. Maqaa kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin argamuu keessa guutuu sanaan, argamuu keessa fayyaa sanaan, argamuu keessa jireenya namaa hojjetu sanaan, argamuu keessa karaa namatti agarsiisu sanaan, argamuu keessa jireenya namaa haalaan hojjetu, argamuu keessa jireenya namaa dhugaatti hojjetu, argamuu keessa jireenya namaa haala barbaachisuun hojjetu sanaan jireenya keenya irratti akka argamtu, nu wajjiniin akka taatu, hidhaa keenya akka hiiktu, gaaffii keenya akka deebiftu, amma fuula keetti dhiyaanneerra gooftaa koo. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbii keessa dhugaa sanaan, dubbii keessa jabaa sanaan, dubbii keessa amansiisaa sanaan, dubbii keessa jireenya namaa hojjetu sanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergi, nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosii jettee ameen. Galanni guddaan Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo kutaana nama dubbise Macaafa Mootota isa 2ffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee kutaa jirudha. Caalattiyyuu kutaa kana hanga lakkoofsa 12tti ergaa baay'ee jabaa ta'ee fi guddaa ta'e keessaa argattu. Kutaa kana keessatti
ergaan nuyi arginu yaanni ijoon nuti as keessatti arginu Na'amaan nami jedhamu yookaan ajajaan duulaa yookaan ajajaan waraana ol aanaa mootummaa Sooriyaa kan ta'e biyya Sooriyaa keessatti kabaja guddaa, jaalala guddaa, ulfina guddaa moototarraa, qondaaltota moototarraa, hawaasarraa, biyyarraa kan argate, kan gonfate loltuu jabaa, loltuu cimaa, loltuu jabaa guddaa tokko, loltuu kabaja guddaa fi jaalala guddaa qabu tokkotu asitti argina. San dura mootiin Israa'el fi mootiin Sooriyaa wal lolanii umnaan namoota mootiin Sooriyaa booji'e keessaa mana isaatti xomborree argamtu tokkotu jira. Hojjettuu mana isaatii jechuudha afaan ammaatiin. So xomborreen kun yookaan hojjettuun mana isaa keessa jirtu kuni mana isaa booji'amtee dhatte. Hojiidhaan hojjedha jettee kallattii hojii barbaachaan otoo hin ta'in, hojiidhaan hojjedha jettee daandii hojii barbaachaan otoo hin ta'in akkamittiin dhattee bitamtee dhatte, booji'amtee dhatte. Just namni gaafa booji'amu, gaafa bitamu mirga guutuu qabu dhaba. Konfidensii guutuu, aangoo guutuu, taayitaa guutuu qabu dhaba. Humna guutuu qabu dhaba. Ga'umsa guutuu qabu dhaba. Galanni guddaan Waaqayyo Gooftaa keenyaaf haa ta'u. Garbittiin kun yookaan hojjettuun kun mootii Na'amaan jedhamu kana, mootii Sooriyaatiif nama ajaja waraanaa ta'ee lolu kanaaf bitamtee isaan booji'amtee gara Sooriyaatti gaafa geeffamtu warri Sooriyaa immoo mucattii kana haadha manaa Na'amaaniif kennani. Akkuma jalqaba isinii kaase Na'amaan nama guddaadha, abbaa duulaadha. Mootii Sooriyaa biratti, uummata biyya Sooriyaa biratti, qondaaltota mootummaa Sooriyaa biratti iddoo guddaa, barcuma guddaa nama qabu, nama jaallatamuudha, nama kabaja guddaa argate, nama kabaja guddaa gonfate, nama iddoo guddaa isaaf kennameedha, nama jaallatameedha, nama kabajameedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Namicha kanatu nama guddaa, nama jabaa kanatu dhukkuba dhukkubsate. Dhukkuba akkamii dhukkubsate? Dhukkuba lamxii kan jedhamu dhukkubsate. Dhukkuba lamxii dhukkubsatee irra isaatti dhukkuba lamxii qaba. Keessoo isaatti garuu maali? Irra isaatti uffata bareeda, uffata fayyaalessa uffateera. Keessoo isaatti garuu dhukkuba lamxiitiin qabamee rakkina dhokataa, rakkina namni hin arginee fi keessa galee jira. Dubartittiin kun yookaan gargaartuun kun yookiin hojjettuun kun booji'amtee mana isaa akkuma dhaxxeen, booji'amtee biyya isaa akkuma dhaxxeen, booji'amtee safara isaa akkuma dhaxxeeni wanna tokko mana namicha kanaatti argite. Galanni guddaan Waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Wanti guddaan ishiin mana namicha kanaatti argite maalinni? Waaqayyo karaa ishiitiin humna fayyisuu akka qabu, kallattii fayyisuu, daarekshinii fayyisuu, daandii fayyisuu akka kaa'u ni beekti turte. Akkamitti yoonaan jettan dubartiin kun qomoo Israa'el. Qomoo Israa'el jechuun hormoota hundumaa keessaa nama Waaqayyotti dhiyaatu, saba Waaqayyotti dhiyaatu, saba Waaqayyoo wajjiniin haasa'u, saba Waaqayyoo wajjiniin dubbatu ture. Galanni guddaan Waaqayyo Gooftaa keenyaaf haa ta'u. So dubartittiin kun booji'amteetu mana Na'amaanitti hojjettuu taatee qacaramte. Na'amaan kun immoo rakkina guddaa, rakkina mootiin inni jaalatu hin furre, rakkina hawaasni inni jaalatu hin furre, rakkina humni waraanaa inni hoogganu hin furre, rakkina ciminni isaa maqaan inni qabu hin furre, rakkina dhokataa tokko qaba. Rakkinni isaa maal inni? Dhukkuba lamxiidha. Lamxiin akka saba aadaa bara kakuu moofaatti abaarsa. Eekkamsa Waaqayyooti. Dha'ichatti fakkeeffama. Lola Waaqayyo nama loletti fakkeeffama. Namni lamxiidhaan rukutame hawaasatti makamu, hawaasatti hin dabalamu. Jireenya qofaa jiraata. Jireenya qoqqobbii jiraata. Adeemsa qoqqobbii, oolmaa qoqqobbii, tarkaanfii qoqqobbii jiraata. Jireenya akkanaa keessa nama jiruudha. Haleluuyaa. Dubartii mucattiin kun yookaan hojjettittiin kun bitamtee booji'amtee mana Na'amaaniin gaafa dhaqxu fala baattee dhaqxe. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Furmaata baattee dhaqxe, hiika baattee dhaqxe, fayyina baattee dhaqxe.
Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee akkana jedhu irratti kan dubbadha. Aga yoonaa kan himma ture dubbii kootis ittiin himneef kallattii barbaadanitti hiiktanii dubbii kana wajjiniin akka dhaggeeffattan waanan barbaadeef. Namoonni ergaa isaa barbaadan fala suuqaa argame jedheetan dubbadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Fala iddoo hin yaadamiin argame. Furmaata iddoo hin yaadamiin argame. Maataa kooppaarraa jeeloo veene meegaadaasiyaa. Fala furmaata iddoo hin yaadamne, iddoo hin abjootamne, iddoo hin karoorfamne furmaata argame jedheetan dubbadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkuma jalqaba isinii kaasee hojjettuun kun bitamtuudha baazawee. Booji'amtuudha. Just namni gaafa nama booji'u adda waraanaatti, adda dirree lolaa keessatti gaafa wal lolu diina isaati namatu argatee ajjeesu booji'a waan ta'eef sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namatu argatee ajjeesu otoo argatee miidhu otoo isa argatee isa ajjeesu diina isaati kan inni booji'u waan ta'eef nama booji'anii galaniif barcuma hin kennan. As taa'i achi dhaab as gori kana nyaadhu kana dhugi namni jedhuun hin jiru. Diina turte adda waraanaatti booji'amte. Adda waraanaatti ishee booji'an hojjettuu godhanii immoo fudhatanii galan. Miira akkamiitiin akka hojjechiifatan, miira akkamiitiin xomborreen kun yookaan hojjettuun kun mana na'amaan keessa akka jirtu tilmaamuun ibsuun nama hin rakkisu. Miira gadaantummaati. Haleluuyaa. Garuu falli harka jira. Garuu hiikiti harka jira. Garuu furmaan harka jira. Garuu fayyinni harka jira. Mandara ishii keessa, mandara ishiin itti dhalatte, mandara ishii itti guddatte, qomoo ishii keessa, qomoo ishiin keessaa dhalatte keessatti guddatte, hawaasa ishiin wajjiniin jirtu irraa hidda dhiigaa qooddattee dhalatte keessa falli jira, hiikiti jira. Hiikiti kun karaa dubartii kanaa argama. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Carraa kana fayyadamee lallaba waan ta'eef dubbiin kun ergaan laphee koorra jiru ergaan namootatti dubbadhuun qaba. Haala isin keessa jirtan, bakka isin keessa jirtan, miira akkamiitiin immoo akka isin jiraattan, miira akkamiitiin akka isin deddeebitan, miira akkamiitiin akka isin baatanii galtan, miira akkamiitiin akka isin sochootan naa ifuu dhiisuu danda'a. Garuu waan tokko namana. Haleluuyaa. Wanti na namanu sagalee akkana jedhuun hiikti jira, furmaanni jira, boqonnaan jira, malli jira, sibiraan falliin argama jedheetan dubbata. Tarii haala keessan wantoota garaa garaatiin danquu, haala keessan wantoota garaa garaatiin tuffachuu, haala keessan wantoota garaa garaatiin iddoo gaarii itti kennuu dhabuu dandeessu. Waaqayyo abbaan keenya, gooftaan keenya, fayyisaan keenya garuu hiika jireenyaa, hiika boqonnaa, hiika gammachuu, hiika nagaa, hiika aara galfii karaa keessaniin ormoota barsiisa. Haleluuyaa. Akkamitti fayyu kan jedhu Na'amaaniif bitaacha ture. Kallattii hin galleef odeeffannoon irraa fagoo ture. Informeeshiniin irraa fagoo ture. Yaadanni irraa fagoo ture. Akka kana fakkaata jedhee yaadanni tilmaamuu inni madaaluu hin dandeenye ture. Haleluuyaa. Maakatoo parrabashilaboo. Na'amaan akka kana keessa ture. Garuu hojjettuudha jedheetu hiika booji'atee gale. Qoricha fudhatee gale. Just akkuma namni mana qorichaa deemee fayyinaaf jecha qorsa fudhatee galu lola dhaqee adda walaanaa dhaqeetu fayyina fudhatee gale. Fayyina isa Israa'el keessaa jiru. Karaa Yesuusin isa kennamu. Karaa Waaqayyootiin isa kennamu. Karaa filannoo Waaqayyootiin isa kennamu. Isa fudhatee gale. Fayyina kana fudhatee gale. Haleluuyaa. Kanaaf dubartittiinis iddoo naaf hin malleen jira. Naaf hin mijatu. Sorry. Haalli koo mijataa miti. Bakki nani jiru mijataa miti. Ani hojjettuu mana namaati. Hin jenne. Booji'ameen dhufe an nama iddoo gadii jiruudhaa ofiin hin jenne.
Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu akkana ofiin jette. Haleluuyaa. Mandara keenya keessa, mandara ni keessaa dhufe, mandara Samaariyaa keessa raajii Waaqayyoo jira jette. Haleluuyaa. Obboleettii koo, obboleessa koo, dhaamsa tokkoon sii qaba har'a. Sagalee kana dhuguma amantiin na wajjiniin dhaggeeffattu yoo ta'e dhaamsan isinii qaba. Dhaamsi ani qabu dhaamsa akkana jedhudha. Haleluuyaa. Ati tarii gaaffii kee duwwaa guuttachuudhaaf mana namaa waan jirtu. Gaaffii kee duwwaa guuttachuudhaaf dhaabbata namaa waan jirtu. Gaaffii kee duwwaa guuttachuudhaaf biiroo namaa waan jirtu. Gaaffii kee duwwaa guuttachuudhaaf bakkaa bakkatti waan sochoote yoo sitti fakkaate dogoggorteetta. Ati nama hiika qabudha. Falli karaa keetiin biyyaaf argama. Furmaanni karaa keetiif biyyaaf argama. Haleluuyaa. Marabojana magatia. Karaa keessaniin boqonnaan dhalootaaf hin argama. Mee akkana jedha. Ofirratti dubbadhaa. Waaqayyo karaa kootiin saba kootiif boqonnaa hin kenna. Hawaasa kootiif boqonnaa hin kenna. Biyya kootiif boqonnaa hin kenna. Waldaa kootiif boqonnaa hin kenna. Maatii koo sanyii haadha koo sanyii abbaa kootiitiif qomoo kootiif boqonnaa hin kenna. Haleluuyaa. Jecha dubbattan kanaan isin qabeera. Yesuusim jecha kanaan isin qabeera. Sagalee kanaan isin qabeera. Yaada iddoo kanatti amma dhageessan, sagalee amma dhageessan kanaan isin qabeera. Jireenya keessan irratti naaf haa raawwatu. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni jabaadha, inni guddaadha, inni amanamaadha, inni ga'umsa keenya, inni irree keenya, inni humna keenya, inni dandeettii keenya. Galanni guddaan Waaqayyoo abbaa keenyaaf haa ta'u. Kanaafuu dubartittiin kun dhattee haadha manaa Na'amaanitti itti himte. Israa'el keessa gooftaan koo mootiin kun inni na booji'ate kun utuu Israa'el dhaqe mandara Israa'el mandara Samaariyaa jedhamtu kutaa Samaariyaa jedhamtu keessa namni Waaqayyoo raajiin tokko jira. In fayya ture jette. Irgixanyaananyi hin hiikkata ture jette. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusiin misraachoon arraba keessan keessaa lallabama. Bakki isin jirtan maatara too isin hin godhin. Haalli keessa jirtan maatara too isin hin godhin. Qilleensi isin keessa jirtan maatara too isin hin godhin. Makapora haalli isin argachuu dhabuun, qabaachuu dhabuun, nyaachuu beela'uun, uffachuun, wantoonni kan biroon maatara too isin hin godhin. Maqaa Yesuus nama Naazreet isa du'ee du'a moo'ee ka'eetiin sa'aatii kanaa jalqabee misraachoon arraba keessan keessa haa dhaga'amu. Nu bira hiikti jira jedha. Mandara keenya hiikti jira jedha. Waaqayyo bira hiikti jira jedha. Fayyisaa keenya bira hiikti jira jedha. Raajicha keenya bira hiikti jira jedha. Gara Yesuusitti namoota fida. Gara Yesuusitti namoota waama. Gara Elsaa'i raajii Waaqayyootti mootii fidde. Gara Elsaa'i mootii Waaqayyootti qondaalchicha fidde. Kana booda haati manaa mootii kun dhaqxee Na'amaanitti himte. Na'amaan dubbii kana gaafa dhaga'u fiigee mootii Sooriyaa bira dhaqee itti hime. Mootiin Sooriyaa immoo mootii Israa'eliif caaffata barreesse. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ijoollee hiikatu sin harka jira. Hiika fagoodhaa barbaadamu. Abjuutu sin harka jira. Abjuu fagoodhaa barbaadamu. Burqaa aara galfii, burqaa boqonnaa, burqaa nagaa, burqaa tasgabbii, burqaa hiika kennu, burqaa jireenya namaa boqochiisu, burqaa lubbuu namaa boqochiisu, burqaa karaa namatti agarsiisu, burqaa birmadummaa nama baasu. Haleluuyaa. Isa fagoodhaa barbaadamu, isa moototaan barbaadamu, isa hiyyataan barbaadamu, isa xalayaan barbaadamu, isa waamichaan barbaadamu, isa namoonni wal harkaa fuudhanii wal gaafachaa laga gamaa fagoodhaa biyya diidaatii barbaadan burqaa tokko si harkatti argeera. Ani dadhabaadha ofiin jechuu dandeessa. Ani hin danda'u ofiin jechuu dandeessa. Haalli koo akkana ofiin muddama akkanaa keessa hin jira. Sodaachisuu akkanaa keessa hin jira. Gidiroota akkanaa keessa hin jira. Ofiin jechuu dandeessa. Ani garuu waan tokkon dhaga'aa jira. Wanti nan dhaga'aa jiru waan akkana jedhuudha. Hiikti jira mana kee. Falli jira mana kee. Jireenya keessan bira hiikti jira. Gaa'ila keessan keessa hiikti jira. Hojii keessan keessa hiikti jira. Hiikti fagoodhaa barbaadamu. Makatoo parrabashiya. Burqaan fagoodhaa barbaadamu. Haara galfiin furmaanni fagoodhaa barbaadamu. Mootonni laga gamaa kan barbaadan. Lammiin
biyya fagoodhaa kan barbaadu, qomoon biyya ormaa kan barbaadu, fagoodhaa kan barbaadu, kan iyyaafatamu, harka fuudhaadhaan kan iyyaafatamu, mataa kupaaniyaa, liporrivanikootiyaa, mootiin xalayaadhaan kan barbaadu, beektonni xalayaadhaan kan barbaadan, haleluuyaa, falli achitti argameera, hiikti achitti argameera, nagaan achitti argameera, boqonnaan achitti argameera, fayyinni achitti argameera, beela ba'uun achitti argameera, uffachuun quufuun achitti argameera, rakkina irraanfachuun achitti argameera jecha fagoodhaas kan sirkatti iyyaafatan, mootonni kan sirkatti iyyaafatan, gurguddoonni kan sirkatti iyyaafatan, jajjaboonni kan sirkatti iyyaafatan, dhaloonni kan sirkatti iyyaafatu, hiriyoonni kee kan sirkatti iyyaafatan, maatii kaploo divaaniyaa namnati guddaadha jettee iddoo kennituuf kan sirkatti iyyaafatu, gurguddoonni gadi jedhanii of harkatti kan sirkatti iyyaafatan, burqaan hiika kennu, burqaan boqonnaa kennu, burqaan nagaa kennu, burqaan tasgabbii kennu, burqaan milkoomina kennu tokko harka kee keessatti dho'eera. Meekamploodiyaa iddoo jirtu akka kee ol kaase na wajjiniin dubbii kana ofirratti dubbadhu. Falli na harkatti argameera jedhe, hiikti na harkatti argameera. Ani hiika dhalootaati, ani hiika gurguddootaati, ani hiika xixiqqootaati. Haleluuyaa, ofitti lallabi. Waaqayyo nama furmaataa na godheera jedha. Maata warra baalaadiyaa, waaqayyo nama furmaataa si godheera. Kiisii namootaa karaa kee fura, dinagdee namootaa karaa kee fura, gaa'ila namootaa karaa kee fura, beela namootaa karaa kee fura, dheebuu dhalootaa karaa kee fura. Waaqayyo natti dubbachaa jira, saba namatti dubbachaa jiru, sagalee kana qoodaafii jiru keessaa namoota furmaataaf barbaadaman, hiikaaf namoota barbaadaman, loma gandikoo vilasiproodiyaa, jireenya namootaa kan utuban, dinagdee namootaa kan utuban, tajaajila namootaa kan utuban, ayyaana namootaa kan utuban, waldaa duuba kan jiran, dinagdee biyyaa duuba kan jiran, namoota ekonoomikaalii eebbifaman. Haleluuyaa, qixan argamnetti eebbi kan itti dho'u, boqonnaan kan itti dho'u, nagaan kan itti dho'u, aragalfiin kan itti dho'u, namoota akkasiin argaa jira. Nama sana keessaa nama tokko si godheera. Maqaadhuma Iyesuus nama Naazreet isa nama dubbii isaa dubbachaa jiru kanaatiin nama sana keessaa, namoota sana keessaa nama tokko, obboloota sana keessaa obboleettii tokko, namicha sana keessaa nama tokko, mucaa sana keessaa lookaproo nama tokko ta'e maqaa Iyesuus. Haleluuyaa. Isa booddee mootiin Sooriyaa mootii Israa'eliif xalayaa barreesse. Mootii Israa'eliif, haleluuyaa, ani naa'oo koo sitti ergadheera. Naa'oo koo akka naa fayyiftuuf, dhukkuba lamxiirraa akka naa fayyiftuuf. Maqaa gooftaa Iyesuusin, maqaa gooftaa Iyesuusin mootonni biyya Afrikaa, mootonni biyya Awurooppaa, mootonni biyya Ameerikaa, mootonni biyyoota Arabaa, mootonni dachee kanarra jiran, gurguddoota hin jiru warri jedhan, humna siyaasaa qabu, humna waraanaa qabu, humna dinagdee qabu, humna beekumsaa qabu namoonni jedhaman fala si harkaa haa barbaadan. Hin amantu atoo maalan godha? Furmaata si harkaa haa barbaadan. Hiika si harkaa haa barbaadan. Jireenyi keessan hiika haa godhatu. Matrabaloo divoon. Jireenyi keessan hiika haa godhatu. Jireenyi keessan furmaata haa godhatu. Jireenyi keessan maqaa Iyesuus Kiristoosiin hiika haa godhatu. Hiika haa godhatu. Fala haa godhatu. Furmaata haa godhatu. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin hiika godhadhaa. Haleluuyaa. Hiikaaf barbaadama. Furmaataaf barbaadama. Falaaf barbaadama. Kuni maqaa Iyesuusiin jireenya keessan irratti haa ta'u. Naa'oo koo akka naa fayyiftuuf xalayaa kana sii barreesseera jedheedha. Kan nama ajaa'ibu immoo, kan nama dinqu immoo furmaata guddaa kana mootiin Israa'el inni bulchutti namanne. Biyya isaa keessa raajiin jira. Inni garuu itti namanne. Haleluuyaa. Hin eekkame. Akkamitti xalayaan kun naa barreeffame? Ani Waaqayyoodha moo? Ani ajjeesuu hin danda'amoo? Ani jiraachisuu hin danda'amoo jedhe. Dubbii akkamiin irra barbaade mootiin kun, mootiin Sooriyaa kun. Ilaala akkattiin akka inni dubbiin irra barbaadu. Hin eekkame, hin gadde, gadda darbee uffata isaa ofirratti tarsaase. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ilaalaa jedhe hojjetoota isaatti hime. Galanni Yesuus haa ta'u. Falli hin jiru ana bira. Ana moo Waaqni jedheedha. Gaafa isa biraas falli dhibu. Haleluuyaa. Falli iddoo tokko garuu argame. Elsaayi akkana jedhe. Yaa mootii, maaliif dheekkamta? Maaliif aarta? Maaliif bambanta? Maaliif of miita? Maaliif uffata kee ofirratti kutta? Israa'el keessa raajiin akka jiru akka beekuuf. Haleluuyaa. Dubbii kana akkamitti akkasitti himu hin beeku. Akkamitti akka dhaga'aa jirtan hin beeku.
raajii taraa tokkotu mootiidhaan natti hirkisa si biratti kadhabe jechaanii jira. Obboleessa koo obboleettii koo ergaa kana isin irratti dubbadha cimsee jabeesseen isin irratti dubbadha jechi kun irratti isaa ta'u maqaa Yesuus maataa poolaa wanta gurguddoota biratti hiika dhabe gaafii dinagdee gaafii afuuraa gaafii nagaa gaafii fayyaa gaafii boqonnaa haleluuyaa wanta barbaade haa ta'u gaafii gurguddoota biratti hiika dhabe gaafii gurguddoota biratti fala dhabe gaafii gurguddoonni hiikatti kennuu dadhaban falatti kennuu dadhaban haleluuyaa isa mootota harkatti hiika dhabe isa mootota harkatti fala dhabe isa mootota harkatti furmaata dhabe isa mootota harkatti kallattii dhabe anatti ergaa jettee akkati hiiktuuf humna gaafii gurguddaa hiiku humna ibboo gurguddaa hiiku makapoolaadiyaa humna gurguddaa dibata gurguddaa boojuu gurguddaa kan deebisu maqaa Yesuus Kiristoosiin tokko keessan irratti ajajeera. Nama amiin jedhee fudhatee fudhachaa dhibbaan haa ta'u jechuudha. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Maqaadhuma nama Naazireetii Yesuusiin yeroo kana jalqabaa hiika dhalootaa ta'a. Ana bira hiikti jira jedha. Rakkoon hin jiru ana bira hiikti jira. Anu humna ittiin beela baasan nan qaba. Anu humna ittiin dheebuu baasan nan qaba. Anu humna ittiin Kiristoosii wajji walitti fidan nan qaba. Haleluuyaa. Anu humna ittiin ibboo kana hiikan nan qaba. Inaariin yaa mootii jechuu akka dandeessan. Hoogganaa keessaniin inaariin akka jettan. Abbaa manaa isin hoogganaa jiru. Haadha manaa isin hoogganaa jirtuun inaariin falli jira hiikti jira. Harki koo eebbifamaadha akkasin jettan. Sababii keessaniif hiikti maqaa Yesuusiin mandara aaseen. Maqaa gooftaa Yesuusiin gaaddifti isin jala jirtan manni isin keessa jirtan boroon isin keessa jirtan qe'een isin keessa jirtan sababii keessaniif sababii xomborree booji'amte kanaatiif Na'amaan akka fayye sababii Na'amaan fayyuutiin Israa'el keessa raajiin Waaqayyo akka jiru akka beekame Waaqayyo Israa'el keessatti akka hojjetu Israa'el keessatti humna hojjetu akka jiru akka argame maqaa gooftaa Yesuusiin sababii keetiif dhaloonni ka argatu sababii keetiif biyya Oromiyaa keessa jira biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa naannoo akkasii mul'anni akkasii jira nagaan akkasii jira boqonnaan akkasii jira aragalfiin akkasii jira akka jedhanitti maqaadhuma Yesuus nama Naazireetiin yeroo kanaa kaasee dubbii cimaa kanaanan si eebbisa hiika haa qabaatu jireenya keessan irra darbee jireenyi namootaa hiika akka qabaatu warra jireenya namootaatti hiika godhan warra jireenya namootaatti furmaata godhan warra jireenya namootaatti kallattii godhan keessaa nama tokko akkatti taatu humna dhiiga oolichaatiin ajajeera. Kuni maqaa Yesuusiin ta'eera. Haleluuyaa. Isa booddee Na'amaan gara Elsaa'itti dhufe. Elsaa'i akkana jedhe dhaqee dhiqadhu jedhe. Haleluuyaa. Dhiqachuudhaan fayyinni argama. Bishaanichi hafuura qulqulluu bakka bu'a. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lamxiin sun xuraa'ummaa cubbuu biyya lafaa habaarsa bakka bu'a. Gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Warri Sooriyaa biyya lafaa bakka bu'u. Israa'eloonni immoo Israa'el warra dhugaa warra kakuu Waaqayyoo qaban. Ijoollee Waaqayyoo warra amananii fayyan bakka bu'u. Haleluuyaa. Argitanii biyya ormaa keessa mootii ormaa keessa jiru jechuudha. Macaafni qulqulluun nuti biyyi lafaa kun biyyi nuti keessa jirru kun biyya seexanni seera biyya keenya keessa hin jiru. Biyya ormaa keessa teenyee garuu waa'ee fayyinaa dubbanna. Haleluuyaa. Akkuma dubartittiin biyya ormaa keessa teesse biyya kan ishiin taane keessa teesse waa'ee fayyinaa dubbatte. Amanaan tokkos biyya ormaa keessa taa'e waa'ee fayyinaa dubbata. Dhiqachuudhaan fayya. Haleluuyaa. Lagditti dhiqatan laga bishaanii miti. Lagditti dhiqatan laga Yordaanos miti. Laga Ifraaxis miti. Lagditti dhiqatan laga gurguddaa mootonni teoloojii manaa ji'oogiraafiidhaan maqaan ahameetti moggaafame mootonni laga keenya jedhanii waaman biyyoonni laga keenya jedhanii waamanitti miti. Lagditti dhiqatan tokko jira. Haleluuyaa. Laga sana Waaqayyotu namaa kenna. Kanaafuu iddoo jirtanii arrabni keessanii irraa hiikkatee sammuun keessanii irraa hiikkatee luugamni arraba keessanii irraa bu'ee ofii fayyitanii fayyinaaf namoota akka affeertaniif yeroo kanaa jalqabee umni nama dadammaqsu umni nama dudubbisu umni dubbadhu nama godhu maqaadhuma Yesuus nama Naazireetiin yeroo kana sa'aatii kanarraa jalqabee jireenya keessan irratti gadaa dhiifamu. Kuni ta'eera maqaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Isa booddee namichi kun Na'amaan inaare akkamitti laga bu'ii dhiqadhu naan jetta. Harka kee narra kaa'i narra naannessi jedheedha. Gabaabinaan utuu lallabuu kutaa kanarraa
wanta gurguddaa laman hubadha. Wanta gurguddaa lama. Inni tokkoffaan dhaga'uun akka inni jireenya keenya keessatti hiika qabu, furmaataaf akka nu godhu, falaaf akka nu godhu, ለሰው ጥያቄ መፍትሄ የሰው እንቆቅልሽ መፍትሄ እንዲያደርገን dhaga'uun hiika jireenya keenyatti akka godhu argina. Namichi kun xomborree dhagaye. Kun maal beekti yoo jedhee maal haasofti kun booji'amtee dhufte hojjedha hojii kee yoo jedhee hospitaala meeqa deemeen dhabe yoo jedhee hamanii otoo gara mootii hin dhufne mootiin caafata otoo hin barreessineefi Israa'el bira otoo hin dhufne nama Waaqayyoo raajii Elsaa'i bira immoo otoo hin dhufne amanee fayyinni hin turre dhaga'uu isa jalqabaati. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Sababiin isaa macaafni qulqulluun Roomee boqonnaa 10:17 irratti dhaga'uun amanuun dhaga'uu irraa dhufa. Wanti dhagaan immoo dubbii Waaqayyooti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni jireenya keessan keessa dhibboon gurguddaan jiran furmaata barbaacha olii gadi jooraa kan jirtan bitaaf mirgatti daandii jijjiirtanii kallattii jijjiirtanii daarekshinii jijjiirtanii garuu agayoonaa fala kan dhabdan hiika kan dhabdan Waaqayyo waan tokko akkasitti dubbatu nama naam dhaga'a. Waaqayyo bira falli jira. Dhaga'a. Gooftaa bira hiikti jira. Dhaga'a. Isa bira boqonnaan jira. Haleluuyaa. Inni lammaffaan kan inni bara dhukutaa kana keessatti galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u gara furmaata isa dhaga'aniitti adeemuudha. Itti adeemuudha. Taa'anii eeguu miti. Taa'anii ganaa qoccolloo baay'isuu miti. Itti adeemuudha. Inni sadaffaa fi inni ijoon tokko maal inni hojiirra oolchuudha. Kutaa kana yoo dubbistan Elsaa'i namni Waaqayyoo Na'amaan namichicha qondaalaa kanaan laga dhaqiitii dhiqadhu si'a 7 bishaan keessa bu'ii bayiitti jedhe. Mootichi hin dheekkame. Haleluuyaa. Akkamittiin ani mootii ta'ee lagatti dhiqadha. Inni harka sanarra kaayee nan fayyisu, dibata dibee nan fayyisu, naa kadhatee nan fayyisu jedhe. Elsaa'iif qajeelfama ture. Na'amaaniif garuu tuffii ture. Kutaa kanatti maal argina? Waan dubbannu, waan dhageenyu, waan nutti dhaga'ame, waan nutti haasa'ame, waan Waaqayyo nutti dubbate illeen, waan Waaqayyo nutti haasa'e illeen hojiirra oolchuu dhabuudhaaf eeyyamamoo ta'uu dhala namaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa Yaaqoob keessatti sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu isin warra dubbicha dhaga'anii hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of goyyoomsan hin ta'inaa jedha. Ameen ameen. Dhaga'uu duwwaadhaan warra maal of godhan warra of goyyoomsan hin ta'inaa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dhaga'uu duwwaadhaan warra of goyyoomsan hin barbaadu Waaqayyo nurraa. Dhaga'uu duwwaadhaan akka of goyyoomsinu. Dhaga'uu duwwaadhaan akka of somnu. Dhaga'uu duwwaadhaan akka jireenya keenya somnu hin barbaadu Waaqayyo. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hin fedhu Waaqayyo. Jireenya keenya irraa kan inni barbaadu maal inni akka nuti dhageenyuudha. Akka dhageenya sana immoo akka nuti hojiirra oolchinuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Namichi kun aaree deemuu kanaan hojjetoonni isaa akkana jedhanii dhufanii. Maaliif aartaa yaa mootii? Yaa gooftaa keenya. Utuu hojii kanaa olii si ajajee, utuu hojii kanaa olii si gorsee hin goota'u maaliif dhattee dhiqattee ilaalamtuudhaan? Namichi tole jedhee gorsa isaanii yaada isaanii dhaga'ee dhaqee dhiqate bishaan keessa bu'ee si'a 7 yeroo ba'u dhagni isaa akka dhagna daa'ima reefu dhalattuutti fayyee. Gogaan isaa buburrate. Haleluuyaa. Gogaan isaa buburrate. Inni cocorree namaa qixa fakkaatu sun gogaa daa'ima reefu dhalattuu caala bareedeedha. Hin fayyee. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Deebi'ee dhufee nama Waaqayyootiin akkana jedhe. Elsaa'iin akkana jedhe. Israa'el keessa malee fayyinni akka hin jirre ani amaneera jedhe. Israa'el keessa malee eebbi akka hin jirre ani amaneera jedheedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waan tokkoon isinii kadhadha. Haleluuyaa. Kutaa dubbiin guyyaadhaa dubbadhe. Fala suuqaa argame. Fala iddoo yaadamne argame. Jedheetan isinitti dubbadhe. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ijji namaa kan guddoo guddaadha. Yaadattu yoo ta'e Waaqayyo koo karaa fayyina keenyaas akka Fariisonni fi Saaduqoonni eegan maasaraa mootii keessatti hin jalqabne. Iyyesuusiin isa iddoo guddaa jiru gadi buusee foon keenya uffachiise. Nama foonii isa godhe. Gadi bu'uu tokko ture. Suuqa ture. Haleluuyaa. Kana duwwaa immoo miti. Iddoon itti fooniin dhalate mataasaa yoo ilaaltan suuqa horii ture. Haleluuyaa. Achii himadde.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Naatnaa'el ikkoo Filiiphoosiin kan inni morme wangeela Yohaanis boqonnaa tokkotti walamanuu kan dadhaban kanaafi wanti isaan eegan furmaata guddaadha, hiika guddaadha, mootii guddaadha. Mandarri isaan keessaa dhaga'an garuu mandara xiqqaadha. Akkamitti asii argama? Akkamitti asii dhaga'amaa jedhan. Haleluuyaa! Waaqayyo gochuu danda'a. Amalli waaqayyo akkasi. Mootota lammaffaa boqonnaa boqonnaa 6 lammaffaa boqonnaa 6 gaafa fudhatan Israa'el Samaariyaadhaan marfamtee beelli guddaan akka ishii qabate sanarraa kan ka'e namni udaan gugee udaan allaattota garaagaraa mataa arree barbaadee nyaachuu akka jalqabe isa iyyuu immoo dhabanii namni ilmoo isaa nyaachuu sadarkaa akkasii irra ga'e beelarraa kan ka'e galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Gaafa tokko dubartoonni lamaan tokko asiif achi ilaalanii fala waan dhabanii fiika waan dhabanii fi walii galanii har'a mucaa kee nyaanna borummoo mucaa koo nyaanna jedhanii walii galanii kan ishii tokko qaqqalanii nyaatanii quufanii bulan. Ganama ishiin tokko ishiin kaleessa mucaa ishii tokko nyaatte baqatte mucaa ishii dhofkattee fuutee badde. Dubartittiin tokko dubartiin mucaan ishii kaleessa nyaatame sun mootiitti himachuu dhufte. Itti matte waan irra ga'e hundumaa itti matte. Haleluuyaa! Sana booda mootiin hin aareedha. Akkuma kutaa amma dubbisnee kana akkuma mootota lammaffaa boqonnaa 5 kana keessatti in aaree uffata isaa ofirratti tarsaase in gaddeedha. Anatuma dukkana midhaanii qaba, anatuma gaazana midhaanii qaba. Waaqayyo sin gargaaru yoo ta'e eessaan fidee si gargaara jedhee hin eekkame uffata isaa tarsaaseedha. Haleluuyaa! Sana booda Elsaa'i achittis akkana jedhe. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Boryoowwana mandara Samaariyaa fuulduratti daakuun gingilfame otoo safaramuun argaa jira jedhe. Haleluuyaa! Bara gurguddoonni amanuu dadhaban, bara jajjaboonni amanuu dadhaban, bara mootiin hiika dhabe, bara barachuun hiika dhabe, bara daldaluun hiika dhabe, bara namoonni hiriyaa obbiraa fira obbiraa qaban miiltoo obbiraa qaban falli harkaa dhibe bara isaan harkaa falli bitaacha falli harkaa argamu farri dhalootaas harkaa argamu falli biyyaas argamu dinagdee biyyaatiif falli harkaa argamu siyaasa biyyaatiif falli harkaa argamu amantii waldaa kiristaanaa keessaa badeef qajeelummaa waldaa kiristaanaa keessaa badeef waaqayyo sodaachuu waldaa kiristaanaa keessaa badeef falli biraa argamu. Paastaroonni hin dandeenyutu jedhanu, raajoonni hin dandeenyutu jedhanu, mootonni hin dandeenyutu jedhani, abbootiin qabeenyaa hin dandeenyutu jedhani. Hiikti biraa argamu, hiikti mana keetii argamu. Kana maqaa Yesuusin sirratti mirkaneesseera. Haleluuyaa! Kana egaa furmaanni suuqaa argame. Haleluuyaa! Otoo namni itti waliin galiin maqaa Yesuusin jireenya keessan irratti kun hinaaf haa ta'u. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Haleluuyaa! Kanaaf egaa maal gochuu qabna? Dhaga'uu qabna, itti adeemuu qabna, akkasuma immoo hojiirra oolchuu qabna. Maal dhageessan? Maaltu laphee keessan keessa jira? Sagalee akkamiitu laphee keessan irraa wacaa jira? Waan sanaaf iddoo kennaa, itti adeemaa, dhaga'aa. Haleluuyaa! Maqaa gooftaa Yesuusiin warra hojiirra oolchan ta'a. Sana booda hiikti jireenya keessanitti argamu, falli jireenya keessanitti argamu. Ameen. Hibboo gurguddaatti hiika kennuudhaan gaaffii gurguddaatti deebii kennuudhaan miidiyaan wal harkaa fuudhee maqaa keessan haa dha'u. Namoonni isin hin barre isin haa baran, gurguddoonni isin haa baran, beektonni isin haa baran. Kuni maqaa Yesuusin raawwatee jireenya keessan irratti naaf haa ta'u. Haleluuyaa! Kuni ta'eera. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo abbaa keenyaa ijaa gaarummaa kee, ijaa jabina kee, ijaa harjummaa keef guddina kee hundumaa maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqarratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'iftee gaarummaa nutti agarsiiftee hidhaa jireenya keenyarraa hiiktee cufaa jireenya keenyarraa bantee karaa nutti agarsiiftee luba waan nu baafteef maqaa Yesuusiin ulfinni siif haa ta'u. Amma yeroo kana dubbii keetiin nutti dubbatteetta furmaata suuqaa argamu iddootti yaadamne furmaata argamu nuun jetteetta. Wanti guddaan iddootti dhalatee miti furmaata ta'ee dhalachuudha. Maqaa gooftaa Yesuusiin wanti furmaata ta'ee biyya kana boqochiisu, wanti furmaata ta'ee boqonnaa dhalootaa kennu, boqonnaa dhaloota kanaa kennu, warra beela'an beela kan baasu, warra dheebotan dheebuu kan baasu, warra sodaatan sodaa jalaa kan baasu, nagaa isaanii kan lallabu, boqonnaa isaanii kan lallabu, abdii isaanii kan lallabu. Maqaadhuma Yesuus nama Naazireetiin yeroo kanarraa jalqabee, sa'aatii kanarraa jalqabee jireenya isaanii irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dubbatame haa ta'u. Yeroo kanaa jalqabee jireenyi keenya hiika haa qabaatu, boqonnaa haa qabaatu, nagaa haa qabaatu.